Hayyina shamaa kan jirtu hordoftoonni fi kabajamtoonni chaanala kiyyaa kun guyyaadhaa kanas gaa wanta isin fayyada jedheetii yaade waan haaraa tokko isiniif qabadhee dhufeetiin jira. Keessattuu warri koomentiidhaan gaafii kana gaafatan warri dhiiraa jechuudha. Sagalee keessan karaa salphaa ta'eetiin karaa ittiin sagalee shamarranii fakkeessitanii iimoorraa WhatsApp irraan Telegiraamii irraan namaaf erguutii dandeessan na gaafatanii turtan jechuudha. Salphaamatti sagalee keessan jijjiiruutii karaa itti dandeessan jechuudha. Sagalee keessan egaa yoo barbaaddanii shamarran dullatti fakkeessuu ni dandeessu, ijoollee fakkeessuu ni dandeessu, akkasumas dargaggeessa fakkeessuu ni dandeessu jechuudha. Kanaaf baay'ee tokko salphaadha jechuudha. Sagalee keessan keessumatti warri dhiiraa jijjiirrachuu ni dandeessu jechuudha. Gara ijoollee shamarranii fakkeessuu ni dandeessu. Saniin booda iimoorraa WhatsApp irraan Telegiraamii irraan namoota barbaadan kamiifiyyuu sheerii gochuu ni dandeessu jechuudha. Daawwattoota baay'ee tokko salphaa fi baay'ee tokko isin ajaa'iba jechuudha. Fakkeenyaaf iddoo kanarraa akkuma agartanii appilikeeshinii tokkotu jira jechuudha kan kanattiin gochuu ni dandeessan. Voice changer ni jira jechuudha. Appii kanas lafti isin argattanii description box jala jechuudha yookiin barreeffama viidiyoo kanarraa yoo tuqxanii argachuu ni dandeessu. Haalli itti fayyadama isaas baay'ee tokko salphaadha jechuudha. Appilikeeshinicha keessa akka seentaniin haala kanaatiin isiniif bana. Saniin booda iddoo kanarraati kunooti haasoftanii riikardi gochuutii qofaadha jechuudha. Kunoo amma asii xumureetan jira jechuudha. Egaan iddoo kanarraa akka haasoftanii xumurtaniin yeroo isin stop gootanii kunoo haala kanaatiin gadi isiniif tarreessa jechuudha. Fakkeenyaaf egaa iddoo kanarraatti old woman kan jedhu ni jira, small baby kan jedhu ni jira, year baby kan jedhu ni jira. Kunooti jechuudha. Idmee isaanii akka lakkoofsa isaanii taa'eeti jira jechuudha. Akkasumas immoo maqaadhaan kunoo iddoo kanarraa dubbisuu ni dandeessu. Iddoo kanarraa gaa isa isiniif jijjiiree isiniif riikardii godhee jiru kana gara wantoota barbaadanitti isiniif jijjiiree jira waan ta'eef addunarraa pilee gochuudhaan dhaggeeffachuu ni dandeessu. Egaa inni dhaggeeffattu jechuudha. Saniin booda akka isiniif ta'een lafa isiniif ta'ee dura isaa kanarra mallattoon tuqaa sadii ni jirti jechuudha. Iddoo kanarra kana al tokkootii fi ni tuqxu jechuudha. Iddoo kanarra kan akka tuqxaniin sheer kan jettu ni jira, seef ringitoonii kan jedhu ni jira, sit ringitoonii kan jedhuu fi seef riikarding kan jedhu jira jechuudha. Iddoo kanarraati sheer kan jedhu kana ni filattu jechuudha. Sheer kan jedhu kana innaa tuqxan kunoo haala kanaatiin nama barbaadanii fi karaa iimoo telegiraamii WhatsApp erguutii dandeessu jechuudha. Kunooti amma fakkeenyaaf iimoorraa yoo naaf erguutii ka'ee kunooti abbaan barbaades keessaatii nan filadha. Saniin booda sandii gochuu qofaadha jechuudha. Kunoo akkuma agartan gubbaa kanarra tuqee saniin booda salphaatti nama barbaadeef sagaleen kun deemee jira jechuudha. WhatsApp irraanis erguutii yoo barbaadan akkasuma jechuudha. Mallattoo tuqaa sadii ergitu tuqxanii kunoo haala kanaatiin jechuudha. Sheer kan jirti. Sheerii kana innaas hin tuqxan WhatsApp keessan isiniif baasa iddoo kanarraa. WhatsAppidhaan namoota barbaadaniif kunoo haala kanaatiin salphaamatti erguutii ni dandeessu jechuudha. Kunootti deemee jira jechuudha sagaleen kuni. Kanaaf baay'ee tokko salphaadha jechuudha. Haala kanaatiin sagalee keessan jijjiirtanii namoota barbaadaniif sheerii gochuu ni dandeessu isin jedha. Guyyaa haaraa kanadha jechuudha kan isiniif qabadhee dhufee kan isiniif tolee abdii nan qaba. Gaafii na gaggaafachuu barbaadan ammayyuu koomentii irratti na gaggaafadhaa isiniin jecha yeroo itti aanu deebiin gargaarutti baay'ee baay'ee.